السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني هردفتو تكينيالا هرمو فيديو هارا سيني قبضني دوفنيرا نسمو منقدو وقادي باف سديتما كان لبود انجران ilmoo dhibba shan kan qaban maatiiwwan of jalaa jechuudha. Kan ilmoo karaa durbaa isaanii kan ilmoo karaa dhiiraa isaaniitiin walitti qaba maatii dhibba shan kan qaban isiniif qabannee dhufneerraa. Viidiyoo kana warri miidiyaa kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan kara viidiyoo. Baandaaluu abbaa ijoollee 65 akaakayyuu akaakilee fi abaabilee dabalatee maatii 500 horataniiru. Ijoolleen isaanis kun dhugaadha jedhu. Umurii isaa waggaa 100 waggaa 80. Ilma isaa ammoo walitti nama 500 ilma isaatiin. Nama 500. Ilmaa jechuudha. Ilma isaa horaa ilma isaa. Horaan isaa kan talaallee kan ilmaallee walitti nama 500. Gisee jaanoo keessa dhaladhuani. Jaarsa abbaa keenyaa kana jaarsa arrii nama guddaan jiru arge. Anillee jaanoo irraa ka'ee dargii keessa aga kutaa 3 barumsan baradhe. Abbaan Daaluu wayita ammaa kanas dullumaaf harka hin kennuun wallaansoo walqabaa waan jiran fakkaatu. Obbo Tafuu Abbaa Daaluu ilma Abbaa Daaluu 5ffaa irratti dhalatan waggaa 80 ol ta'uu himatu. Faallaa abbaa isaanii garuu ilkaan 32 keessaa 10 qofatu naafafe jedhu. Ilkaan keessan bareedaa. Rabbiin ardii fi dachii tana tolche uumamoota adda addaa kanneen qaamaa fi qalbii namaa qabatan hedduu dachii tana irratti kalaqeera. Uumamoota kanneen ammoo dhalli namaa itti fayyadamaa dhimma itti bahaa. Kaan ammoo marartee godhachuun hawaasa turizimiitiifis oolcha. Uumamaawwan uumaan dachii kana badhaase keessaa tokko allaattiiwwani. Oduun warra baargamaa irraas baate takka ammoo allaattiin eegumsi addaa godhamuuf kan akka mallattoo biyyaatti ilaallamtu jirti jedha. Allaattiin tun sanyiiwwan allaattii bishaanitti dhiyaatanii jiraatan kan ibis jedhamu keessatti ramadamti. Maqaan isiitis Scarlet ibis jedhama. Scarlet ibis allaattii addaa marartee qabu kayyoo ilaalan qalbii namaa hawwatu. Ajab si magan uumaa jedhamee maalalamu naatu akkasii qaba. Halluun baalli isaa immoo allaattii kaan irraa fageenya irraa mul'ata. Allaattiin kun biyyoota kibba giddugaleessaa Ameerikaa keessatti argama. Akka sadarkaa addunyaatti allaattii eegumsi jabaan mootummaan godhamaafii jirudha. Biyyi Tiraandaadii fi Tobaagoo jedhamtu ammoo allaattii addaa kana akka mallattoo biyyaatti itti fayyadamti. Allaattiin tun guutummatti baallii bifa diimaa halaala nama hawwatu kan qabdu yoo ta'u fiixee koola isii qofatu gurraacha. Diiminni baallii ammoo diimaa ibidda barbadaa fakkaatu waan ta'eef fageenyarraa ija uumamaa hunda hawwataa. Kottee fi qoffeen dheeraan allaattii kanaa halluu daalacha yookaan ammoo adiidhaan faayamee jira. Dheerinni allaattii kanaa seentimeetira 55 hanga 63 ta'a. Ulfaatinni isaa ammoo kiloogiraama 1.4. Koolli allaattii kanaa hanga seentimeetira 54 dheerata. Guddina qaamaatiin kormaa fi dhaltuun hamma murtaa'e wal caalu. Kotteen isaanii dheeraan sun qubbeen irraa gogaa haphii qaba. Kunis rakkoo tokko malee caffaa fi bishaan keessa akka deeman isaan gargaara. Sooranni allaattii kanaa heddoominaan bishaan keessa argama. Uumama soorata isaa heddoominaan bishaan keessa argatu kana dizaayina jabaa naannoo saniif ta'u badhaase. Scarlet ibis qurxummiilee xixiqqoo fi uumamaalee bishaaniin ala jiranis ni soorata. Dabalataan raammolee garagaraatti soorata. Leetoon isaanii gamtaan jiraatu. Qubsuma tokko keessa miseensota hanga 30 of keessaa qaba. Wayita qilleensa gubbaa barrisan tooftaa addaa fayyadamu. Allaattiin tokko akka hoganaatti fuulduratti wayita ba'u allaattiiwwan biroos bitaa fi mirgaan tarree galanii hiriiru. Wayita kana yoo lafarraa ol laalan hiriirri isaanii kun qubee baa fakkaata. Kun ammoo allaattiiwwan kunneen rakkoo malee qilleensa keessa akka barrisan isaan gargaara. Allaattiin fuuldura jiru sun qilleensaaf saaxilamaa waan ta'eef dafee dadhabaa. Deemsa muraasa eega deemanii booda inni lammaffarra jiru duratti ba'uun isa jalqabarra ture sana lammaffarratti deebisa. Innis yoo dadhabu akkasuma kan birootis iddoo gadi dhiisaa rakkoo malee yeroo dheeraa barrisuu danda'u. Dhaltuun Scarlet ibis yeroo takkaan hanqaaquu 3 hanga 5 buusuu dandeetti. Hanqaaquun kunis guyyoota 23f hammatamaa. Kana booda ilmooleen keessaa baafamaa. Kormaan hoxxee ijaaruu irratti qofa osoo hin taane ilmoolee guddisuu irrattis dhaltuuf gargaarsa godha. Hanga ilmooleen sunniin jabaatanii of danda'anitti gargaarsa isii barbaachisu hundaan bira dhaabbata. Soorata ilmooleef barbaachisu erga barbaadee fideen booda haadhoon ilmoo itti dhiistee biraa deemti. Hanga isiin quuftee deebitutti taa'ee ilmoolee eeguun dirqama isaati. Kana jechuun akkuma ilma namaa deeggarsaan wal bira dhaabatu jechuudha. Naashinaal Joogiraafii irraa odeeffanne. Jimmaa ergan gara biyya kanaa dhufe yeroo sadaffaan naqe jimmaadhaa fi diradawaa kanatti deddeebi'uu nan jaalladha. Hoogganoonni achiis uummanni achiis fuula ifaadhaan nama simata waan ta'eef
sinquufan dhaqaa yoo oolteef yeroo hundumaa haaraadha keessummaa jaallatu deemaa yoo oolte yeroo hundumaa ummatichaafis hoogganoota achi jiraniifis ati haaraadhuma keessumatti obbo Tijjaaniin baay'ee galatoomne obbo Tijjaaniin yeroo hundumaa fuulli isaa ifaa yeroo hundumaa keessummaa simachuu jaallata hooggansa cimaa obbo Masarat baay'ee galatooma kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadiroo komishinara poolisii magaalaa Dirree Dhawaa hundi keessanuu baay'ee galatooma baay'ee keessummaa simachuu jaallatu bakka itti jirtutti si barbaadu waan ta'eef isaanitti deddeebi'uun nuffine namatti tola baay'ee nama gammachiisa garuu imalli kiyya inni ammaa kun xiyyeeffannoon kiyya magaalaa Jimmaarra miti magaalaa Jimmaa ala ba'uun qabaan jedhe yeroo baay'ee magaalaa Jimmaa dhaqee achirraa live viidiyoo waraabee dhufee sirraa dubbadheen beeka waan ta'eef amma immoo magaalaa Jimmaa ala ba'uun qaba jedheen gara Aggaaroo faan deeme Aggaaroo sirbaan baay'ee dhageessu waa'een Aggaaroo waan baay'ee sirbama bashaasha immoo erga muummichi ministeeraa dhufanii waa'ee bashaashaa kana baay'ee dhageenya biyyuma mootii biyya muummicha ministeeraa nuuf kenne kana dhaqee ilaaluun qaba jedheen imalli kiyya gara sanas ture baay'ee na gammachiise baay'ee natti gammade magaalaa Jimmaarra gara Aggaaroodhaaf deemuu gaafa murteeffannu obbo Naziif kantiibaa magaalaa Aggaarootu magaalaa Jimmaa dhufee nu fudhatee Aggaarootti gale Aggaaroo duwwaa moomte Aggaaroo keessa dabarsee bashaashaan nu geesse misooma amma argaa jirtan kana magaalaan itti misooma fixee bareedee karaan isaa namatti tolee qilleensi isaa namatti tolee waan gaggaarii baay'ee keessatti agartanii Aggaaroodha waa'ee Aggaaroo kana kanaan dura sirba baay'ee irratti dhageesseetu ta'a. Aggaaroon kana fakkaatti hijitiin kanaa maalii jedheen gaafadhe sababii muummichi ministeeraa Aggaaroo irraa ta'aniif magaalaan keessan akkas bareedeen jedheen lakkii naan jedhan warri Aggaaroo kottu waasitti agarsiifna naan jedhanii oolmaa dargaggootaan maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin moggaafame tokko nageessan barreeffamni achirra jiru kun akkuma argaa jirtan bara 2002 jechuun waggaa 15 akka har'aa kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed magaalaa Aggaaroo misoomuu qabdi kan jedhu artistoota Oromoo kakaasuudhaan abbootii qabeenyaa Oromoo kakaasuudhaan dhalattoota dargaggoonni warra Chaayinaa mana kireeffachuurra mana siree jiraachuu filataa dhufuun dubbii ijoo dhaabbilee miidiyaa ta'eera garam dubbiin jirana maalumatu dargaggoota kana muudatee jennaan kana godhanii dhimma jedhu irratti Madiinaa Daddafoo maddeen garagaraa waabeeffachuun waan qindeessitee qabdi itti dhiyaadha. Magan qaala'insi kiraa manaa biyya addunyaarraa baay'ina ummataan sadarkaa lammaffaa irra jirtuu fi qabeenyaanis sadarkaa lammaffaa irratti argamtu Chaayinaatti warra kaan mana fincaanitti galchuun dargaggoonni baay'een ammoo siree hoteela keessaa kireeffatanii jiraachuu akka filatan godhaa dhufuun isaa hedduu namaa afaanii fi gurra qabachiisaa jiraachuutu dhagahame rakkoon qaala'uu kiraa manaa jiraattota biyya guddoo tana qorte Itoophiyaa keessattis sodaan jiru akka salphatuuf seerri waggaa lamaa ba'uun isaa ni yaadata. Kuni marti ta'ee ammas hin dubbanneef malee warreen kiraan manaa yaaddoo cimaa itti ta'e manni haalaa akka ujarana dubbiin warra Chaayinaa irraa as baatu takka tama baasaati dhiiroo bara darbees maatiin warra Chaayinaa tokko mana kireeffachuu irra hoteela nuuf fooyya jechuun hoteela gatii qaalii fi qananii keessa jiraata akka turanis dhagahamee ture sila warri Chaayinaa kun dharraa hoteela jiraachuu qabu moo dhugumaan kiraan manaa itti ulfaate laata maalumatu hoteela gatii kiraa manaa gadi isa xiqqeesse laata dhiiroo biyyattii keessatti ummanni baay'achuurraa dargaggoonni maalumatu kiraa manaa waliin nu dhamaase jechuun hoteelatti baqataa jiru mana kireeffachuu yookaan bitachuu caalaa baasii xiqqaa fi mijataa waan ta'eef jireenya isaanii guutuu hoteela keessa jiraachuu filataa jiru mana ni kireeffanna yoo jenne abbaa manaa irraa kireeffannu waliin waliigaltee koontiraataa mallatteessuu manicha keessa ulaagaalee guuttachuu qulqulleessuu fi nyaata bilcheessinee nyaachuun qormaata jabaadha hoteela keessa ammoo wanti hundi guutamee jireenya qananii jiraachuu nuuf fooyya jechuun filannoo godhataa jiru dargaggoonni warra Chaayinaa kun al takka sababni dargaggoonni biyyattii hoteela filataniifis masluufummaa fakkaatti warreen jedhanis hin dhabamne dargaggoonni warra Chaayinaa hoteela kireeffatanii jiraachuu filatan kanneen waggaa 20 ol ta'anidha jedhame gatiin kiraa manaa meeqa kan hoteelaa hoo hin jettaniire manneen waliin jireenyaa keessa gatiin kiraa manaa ji'aan yuwaanii 1,000 kophaatti kireeffadha yoo jette ammoo yuwaanii 2,000 hanga yuwaanii 3,000 garuu hoteela keessa wantoonni barbaachisan hundi guutamee ji'aan yuwaanii 2,500 qofa kafalla jedhani dargaggoonni biyyattii
osoo waa takka hin ifaajin waan si barbaachisu fayyadamtee siree siif qophaa'e irra fandalaaltee ciisuun kun waan akkaan qananiiti jechuun gara hoteelaatti roorrisaa jiru. Ija kanaan dargaggoonni biyyattii guutuun jireenya isaanii hoteela godhachuun warreen mana kiraa irraa maallaqa hammaarachuuf ta'an kisaaraa keessatti kufuuf jiru jechuun sodaatamaa jira. Yeroo weerarri dhibee koronaa biyyattii raasaa turetti hedduun namoota manatti baqatee galuun hoteellii fi turizimiin biyyattii rakkoo hamaa keessatti kufee ture. Amma garuu dargaggoonni biyyattii hoteela filachuun galiin hoteelaa kufee tures bayyanataa akka jiru simamaa. Dargaggoonni biyyattii hoteela kireeffatan tokko tokko akka himanitti waqtii ayyaanaas wanti yaanu tokko hin jiru. Hoteela keessatti sagantaalee adda addaatu nuuf qophaa'a. Jireenya qananii akkanaa dhiifnee maaltu mana kiraa waliin nu dhamaase jedhu. Shaangaay yuunivarsiitii Fu'aadanitti Piroofeesara gargaaraan turizimii Wuubiin jedhamu gatiin hoteelaa kan kiraa manaa caalaa gatiin isaa salphaadha. Inumaayyuu hoteelota gurguddaa gatiin isaanii qaaliin yuwaanii 10,000 ta'aniyyuu iddoon dhaabbii konkolaataa, bakki bashannanaa, nyaataa dhugaatii wanti jireenyaaf nama barbaachisan cufti guutamee manneen jireenyaa appaartaamaa gatii qaaliin kireeffaman waliin gatiin isaanii walqixa. Sanirraanuu sa'aatii 24 tajaajila argatta waan ta'eef kanaaf hoteela jiraachuun filannoo gaariidha jedhee dabalataanis galiin gama hoteelaan argamus ni dabalaa hima. Ummanni biyyattii hundi walirraa ilaalee hoteela filatamoo manuma jireenyaa gatiin qaalawe jedhanii xooxeffatan kireeffatuu isaanii oollee bullee ilaalla dhiiroo odiitii seentaraal irraa odeeffanne.